Ashamaa kabajamtootaaf jaalatamtoota YouTube chaanaalii koo jalatti argamtan hunduma keessaniif nagaan Waaqayyoo hunda dursee dabalee isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anis nagaa koo galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a viidiyoo wayii warroonni aloe vera barbaadan yoo jiraattan hoottaa isiniin jedha. Kana fakkaataa warri barbaadan warroonni na biratti argamtan uftanii fudhachuu dandeessanii. Warroonni maatii naaf hin taane akka maatii naaf taatanii na jajjabeessitanii isiniin jedha. Asumaan warroonni maatii naaf taatan immoo guddaa naaf galatooma. Lafa jirtanii nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. YouTube chaanaaliin koo haarawasi like, share, subscribe naaf godhaa. Ana fakkaatan abaaboo kanammoo warri barbaadan yoo jiraattan warroonni abaaboo kanaan shittaan isaa baay'ee tokko shaggaadha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Kana fakkaataa isiniin jedha. Iddoo jirtanitti nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Uummata qaqqaalii nagaa naaf ta'a. Aga viidiyoo biraatii walitti deebinutti iddoo jirtanitti nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif isiniin jedha. Qaqqaaliiwwan koo naaf jiraadha. Oolmaa gaarii, oolmaa eebbifame isiniif haa ta'u iddoo jirtanitti.